naaf isinillee nama mul'ata agartee saba Oromoo keessa mul'isa haqaanillee hojiinillee kana bakka buunee akka Oromootitti akka sabaaf lammiititti akka itti fufee isinirraa uummanni baratee nama haqaa kun bakka maratti argamu nama kanarraa hojiin akka geggeeffamee meeshaan isaan irraa hordofamee ammallee warri meeshaa barbaadatu isin barbaadee isinirraa bakka bu'ee itti fudhatu jedha isa yoo waan ta'u taate kanaaf zariin keessan haqqiin gatii teessanii isin jalaa madini haqqiin keenya gatii keessanii rabbi isin jalaa haga guyyaa qaamatti rabbi malleessini gatiin keessan mul'ataa haa ta'u yoomuu zarii keessan zarii caachii rabbi haa argamsiisu isin jedhan kan hayyee isaan immoo abbaa manaa isaaniiti abbaa manaa muraadii yookiin immoo doktor Oktiiti jechaadha dhugaa dubbachuuf taanaan akkuma isaan kabaja guddaa nu qabanii fi akkuma isaan immoo dandeettii isaaniitiin beekumsa isaanii sheer nu godhan haati manaa isaanii jechuudha ammallee isaan abbaa manaa isaanii hayyuudhallee akkuma isaan immoo nama tallee tajaajilu amaanaa guddaa ta'e isaanii haadha manummaa baatanii waan hedduu mootu isiifillee qopheessanii ofiillee qopheessanii har'a dhufanii mootu kanallee nurraa fudhachuun immoo kabaja guddaadha rabbi isaan haa ulfeessu yaada akka nu kennan afeerree jira. Assalamu alaikum warahmatullahi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana isaan asiif eessumni isaaniiti asammootu abbiraa isaaniiti jechuudha. Isaan immoo abbaa manaa meeshaa kanaatii fi abbaa manaa mootu Dr. Uktiiti yookiin immoo maqaa Ummu Muraad egaa rabbi yaada muraada isaanii haa ga'u gahee jirallee kana olitti rabbi isaanii haa dabalu jecha amma kallattimaan isaan affeerree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jiraati. Ani agartee gudiidha nu takka bullee ijji lama bultee akka Oromoon jedhu sani nuti meeshaa agartee hagana ga'u al irraa nu uduu marii hin qabne waan tokkos yaada uduu hin qabne meeshaa hagana ga'u horii hagana ga'u kanaan dalagamee namni amaanaan koottaa fuudhaa jedhee guyyaa dharamu dhuga uduu jennu dhumnee nu tarakkabanii meeshaa keenyas nu as rakkabaniiranii haa galatoomanii guddaa haa galatoomanii jedhaan gara kiyyaan agartanii isin galatoomfanna jedha. Ayyee mee asirratti mee dhaamsa maal nu dabartan isaan akkuma argaa jirtan kana meeshaan kun isin duuba hojjetame har'a immoo dhuftanii yoo haala kanaan ija keessaniin argitanii abbaa manaa isaanii kan wajjin qabeenya kana nurraa tarakkabu yoo dhuftan isinitti gammachuu maaltu dhagahame Dr. Uktii hoo maaliin ibsitanii namoota fakkaattii Dr. Uktii kana mootu maaliin nu ibsitame yaada keessan amma beektanii kuni dhugaadha. Ani yaanni kiyya kana jechuu hin danda'u. Kuni ka rabbi ammoo agartee namni rabbi kaa'e bakka kaa'e rabbi hin jira jechuun haqaa jedha gatii tanarratti ani maaliif jennaan deengadda gaafa isaan meeshaan akkana adaamaa irraa hin baya makiinaa qabatanii dhaxxanii fuudhatan jedhu eessa warra kan ati maal nutti nimni akkana jenne kun dhugumatti hagas dhufnee jennutti sin amanne gayoo ati mannaaran dhufteetiin nu dursitee mannaaran nu eeddee warra sanii warra meeshaa hasaasaa fi achuu dhufa aru sanii jettee ati nu bilbiltu yaqqasidee agas arginellee ija keetitti illee quufnee jenne jecha kanaaf mujattii galtu dalagatti kanallee rabbi barakaa godhee akka nu gammanne kana rabbi isiillee itti galchee gammachiise kanaaf isinillee nama mul'ata agartee saba Oromoo keessaa mul'ise haqaanillee hojiinillee kana bakka buunee akka Oromootitti akka sabaaf lammiititti akka itti fufee isinirraa uummanni baratee nama haqaa kun bakka maratti argamu nama kanarraa hojiin akka geggeeffamee meeshaan isaan irraa hordofamee ammallee warri meeshaa barbaadatu isin barbaadee isinirraa bakka bu'ee itti fudhatu jedha isa yoo waan ta'u taate kanaaf zariin keessan haqqiin gatii teessanii isin jalaan badinii haqqiin keenya gatii keessanii rabbi isin jalaa haga guyyaa qaamatti rabbiin balleessini gatiin keessan mul'ataa haa ta'u yoomuu zarii keessan zarii caachee rabbi haa argamsiisu isin jedhan kan isin jedha. Hayyee isaan immoo abbaa manaa isaaniiti abbaa manaa Muraad yookiin immoo Dr. Uktiiti jechaadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan akkuma isaan kabaja guddaa nu qabanii fi akkuma isaan immoo dandeettii isaaniitiin beekumsa isaanii sheer nu godhan haati manaa isaanii jechuudha. Ammallee isaan abbaa manaa isaanii hayyuudhallee akkuma isaan immoo nama tallee tajaajilu amaanaa guddaa ka isaanii ka haadha manummaa baatanii waan hedduu mootu isiifillee qopheessanii ofiillee qopheessanii har'a dhufanii mootu kanallee nurraa fudhachuun immoo kabaja guddaadha. Rabbi isaan haa ulfeessu yaada akka nu kennan afeerree jira. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi nagaan nu bulchee nagaan nu oolchisaa kana nuyi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wanti ani jedhu haalichi dubbataniiranii isaan fudhaniiranii wallahi meeshaa kana baay'ee itti gammadan. Itti gammadee wanta eeggatan keessatti gammachuus qaba. Gaddas qaba. Mudannus qaba. Siinas qaba. Rukutanii beekalee rukutee beekalee kaayoo qaba galma qaban. Kana waan ta'eef ani wanna biraan dubbadhu isinillee fayyaa haa kennu. Amiin amiin. Haadha manaa kiyyaallee fayyaa haa kennu. Dr. Uktii jedhamee maqaan baay'ee ammallee
دكتور أفريقيا وصنتان دكتور الدنيا ربي سياقو آمين آمين والله دكتور الدنيا ربي سياقو آمين ملك أميت كبر بانا ملك ندمو غنتونا يوكا ميشا كنا في اللسنتان إسني الله كسو ربي جالل حواسو ما في جالل بيار بسنياك آمين آمين وفي توما نمن وفي أماني وان كنا دلقي وفي توما كنا أولي ربي سنياك آمين آمين علمي نما تأي يوكا كمودن من كبار نجمو أما اللي دبالي هذا مناتي أما اللي ربنا حيو راني سياو آمين آمين ربي فيا غاري سياو آمين أكاس واندو بد سانو تمرنا منين جل توما الفادا سنجالة دا ناكبا جما أنا رحواس الدنيا لسناجالة آمين ليس الدنيا ولا صلاة ولا متبع هي بركة إن شاء الله أصل أنت سنة هقول لك زر أنت سنة هقول لك زر أنت سنة بكم والله يا بكم زر أنت سنة وان أقارتي حواس ربي سناجالة شو سكمل جانجري خلا حواس نينا مجالته جنان والله نمني دتشي جالته نمني سماوات اللي إبلو دتشي برت الموت دتشي برت جالته فوق المراد إن كيست سماوات الفور جالته بإساجر والله أقارتني نما كسر ربي سناتاس زري ملأتها ربي سن الرهباس إذن اللي رمى ملأت ربي سناتاس أقارتني إفتو ويتي مجتين سن زمير وفتي بكا كانوا قبضة ميشا كان سن الرهدان سيفتي مالي أكنا نيمتي كان ملئنا كان أولي ربي سنياكين أقارتني إلما ملأتها ربي سن الرهباس إلما هيو ربي سن الرهباس إني تولتو جينا أكنات إن شاء الله أيه جزاك الله باقي جمع نجرا أيه إن شاء الله أيه إن شاء الله تدعوتو تكينيا أكو مركز جسان كان أسير ميشان وبوليتي تنا أم مراد بني سنجر سجل تدا بايزه كاميرا سيستم كاميراتين فيديو غير دوبته ديفس نمله فيديو كنادر بيسس غوني تره سن إن شاء الله كنتالا موسى سين نوكيت اللي موتو يونو دنداما تي أربعين بسنا يجونا أتوتي أمانغرو دولا ميسي أكو مركز جسان كان أسين بلبلا lama qaba jechuudha banuunatiin tolle asiin immoo keessan kiisii qaba kiisii isaa haala kanaan hojjennee fi jirra jechuudha dhugaa dubbachuuf taatee uffata haala kanaan haga baay'ee uffata daradaruuf namatti tolutti hojjennee fi jirra asiin immoo akkuma argaa jirtan kana kuno alaan mastaawatiidhaan keessan immoo haala kanaan uffata fannisuudhaaf akka namatti mijaa'utti haala kanaan hojjennee fi jirra asiin jalaan masaabaa qaba balbala qaba jechuudha haala kanaan hojjennee ni jira kabajamtoota daawwattoota kenna kana fakkaata jechuudha meeshaan amina ديفا من مراد دكتور أكتي jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna Dr. Ukti gara viidiyoo kana baay'ee gara chaanaalii TikTokii Dr. Ukti argachuu dandeessanii asitti jala kanatti uffata baay'ee fuudhuu kan danda'u hojjennee fi jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna kana bichaan fi kabajamtoota daawwattoota kenna asiin immoo biffee qabdi jechuudha biffee kana haala kanaan hojjennee fi jirra biffeen kun yeroo baay'ee deddeebi'een irratti hojjetama maaliif namni hedduu irraa jaallatee jira namni galfatillee hedduun isaa irraa gammadee jira egaa isinillee akka isin irraa gammadan abdii guddaa qaba namoonni biraallee dhuftanii akka xalabattan immoo abdii guddaa qaba maaliif meeshaa kana nama hedduutu jaallatee deddeebifnee hojjetaa jira maaliif yoo galeetiin meeshaan kun mana keessaa hin bareedin namni deebi'ee hiriyaa isiiti yookiin immoo goddanyaadhaaf deebi'ee hin ajaju jechuudha tokkoffaa ta'uu irraa ka'ee bareeduun isaallee akka deebi'ee xalabamu gochaa jira kana bichaa miti siivistaandii abbaa inchi 55 hojjedha jettee haala kanaan immoo abbaa inchi 55 kan ta'u hojjennee jirra asillee masaabaa kan qabu asillee immoo masaabaa haala kanaan kan qabu fakkanaan jajjafamu hojjennee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna asirratti immoo ababaa adda addaa kaa'uu danda'ama gara isinillee akkuma sanitti qaba kana bichaa miti gasalaa kiiloo 14 haala kanaan qabu hojjennee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna asiin immoo bal'oo fi nashaafaa qaba jechuudha isin kan beektan isinitti mun baay'ee hin barbaachisu kun immoo iddoo gara bal'ootti kan dabarsu gamada keebiliidha kun immoo asiin immoo abbaa ilkaan jahaa jedhama baala 6 xerzi amaariffaa warroonni dhageettan jechuudha ijoollee oromoo ta'anii namoonni tokko amaariffaa maal jennee nuti yeroo tokko amaariffaa malee hin dhageenyu namoota jedhamtu jira waan ta'eef kanaaf haala kanaan hojjennee fi jirra dhugaa dubbachuuf taananiin nuti hamilee guddatu nutti dhagahame gammachuu guddatu nutti dhagahama maaliif meeshaa kana akkatti yoo baafnu ofii keenya baasii qofa osoo hin tahin namni meeshaa kana talabachuudhaaf jalqaba irraa ka'ee haga ammaatitti baasii guddaa keessa tareeti deebisii immootu bu'aa ceehii guddaa keessa tareeti akkuma san immootu hojjechuu namaa argachuu namaa sadarkaa kana ga'uu namaa namni hin feene hedduutu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa seenaan namaa baay'eedha
Kanaaf isaan illee baay'ee mudannoo nama qabu ta'uu danda'anii yaada viidiyoo keessatti illee nu kennan keessatti aan as ga'uudhaaf sadarkaa baay'ee fi wareegama baay'ee kafalee jira jedhanii abbaan manaa isaanii yoo nu ibsan nullee mootu haala kana yoo dhiyeessinuuf gammachuu guddatu nutti dhagahame jechuudha. Ani jecha hin qabu dhugaa dubbachuuf isaanii fedhii isaanii san ibsuudhaaf jecha hin qabu. Maaliif gammachuu isaanii illee ibsuudhaaf sadarkaa kana ga'u isaanii yeroo isaan nu ibsan ana dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee gammachuun nutti dhagahame. Ashen sagalee jettu yoo ka jiraatu taate majlisiin kun akkuma argaa jirtan kana abbaa olka'insa soddomaati. Isu majlisa irraan ibsin yaaduma kiyyatti qofa dabre jechuudha. Olka'insa abbaa soddomaati gondidiin abbaa kudhanii akkuma isaan maaladaa sadarkaa tokkoffaa ta'een hojjennee fi yoo akkatti dhiyeessinu gammachuu guddatu nutti dhagahama. Isaan immootu galee mana isaanii keessatti suuraa kaasanii yoo nu ergan yookiin immootu asirratti maatii isaanii wajjin qophii adda addaa tiktookeraa waan ta'eef tiktookii waan ta'eef chaanaalii isaanii irratti deddeebi'ee arganna waan ta'eef inshaallah. Egaa viidiyoo adda addaatiin wal agarra. Ammaan anis namni dhaabatee jira keessumaa nurra dhaabatanii jiru xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.